Gudaatoo kanatu ganda tokkodha. Gandatti nama iyyuu hin beekamtuudha jedhanii himu. Waan qabu namatti fidanii miti. Rakkattuu wayiiti gandattiin ganda keessaa. Waan ati amma nyaataa jettee maqaa isaan beeknen sitti waama. Goodarree, wacinoo, kotaree. Wacinoo maali? Nu bira jira qaamaan nutu beekoo. Nutu beeka. Dabaaqula. Kakkeenya kun hin jiru micciirraan. Maakee micciirraan micciirraan kun waa meeqarraa qophaa'ee taa'abamee kan qophaa'ee dhufe jennaan ramadaana keessa lafti itti dhufe itti fidanii jennaan inni ilaalee jedhanika. Nyaachuuf moo? Nyaachu waan nyaatamu moo jedhee ilaale. Inni magaalaa dhufe baadiyyaa daddeen inni dhufe inni ilaale amma kanatti baxaruudhaa jedhe. Innani an kanatti hin baxaru gaa jedhee ol ka'ee gadi ba'ee rabbii quba gurra kayyate. Inna geessu sitti yaan jiru. Wannan kana jedhu jarattii kana yoo ati kalqiteetta ta'e maaf akka namaatti hin jiraachifne. Wanta kasi gaafadha daqiiqaa takka keessatti addunyaa tana ibsine. Addunyaa kana keessatti daqiiqaa tokko haala koronaatu nu ibsee jira. Maaliif jennaan kalqaryaa ganda tokko taasiftee koronaan Chiilii dhiiftee Uraagwaayin hin qabne. Uraagwaayin dhiiftee Itoophiyaa hin qabne. Hundasii haala tokko keessatti addunyaan akka kubbaa ganda tokko taate addunyaan maqaan isii jaarraa abbaa gadaa fuguga jedhe. Addunyaa jechuun kaartaa maappiin fuguga jedhamtii jedhe. Dhuguma immoo akkana gangalatti fugugaa jechuun jechi jaarraa suni fuguga jedhe fugugatti uummatni keenya yoo fayyadame rakkoon qabu addunyaan si ibse. Kana caala bareedaadha biyya keenya kun akka inni dabarsutti uummanni islaamummaadhaan dabarsaa irra caalaan isaa yoo ciida naannoo amma ciidii wanni uummata keenya nu jala jeequ irra caalaa ciidii biyya arabaa arganii galu ciidii biyya arabaa arganii galanii tokkotu hajjireete nama ijoollee nama keenya karaa bahaa kana hajjireete tiyyi shiamini biroo shiishaan dhowwaadhaa jedha baani yeroo jedhu biyya arabaa si hajjira kanu intala waa gurgurtiin dhufe gaaf tokko ta maallaqa qeebaltu waa gurgurti mana nyaataati maallaqa fuuti namni kuni ha ol seenus tuqee bira dabra ha ba'us tuqee bira dabra isuma daradu namuma wanni sooftuma namni harkatti xaragatu duuba miskiina wallahi namittiin jabduudha ani immoo garaana nyaate akka nama obboleessaa tokkotti duuba sooftii qofa namni oggaa harka dhiqate haxaawwatee bira dabra malee nama ha ol deemus numa tuqu ha gad deemus numa tuqu ha ba'uu deemus ha seenus tuqee bira ol seenu ha ba'us tuqee ba'u yaa obboleettiiti anillee nama waa nyaate sanirraa hin tokko laakiin ani hin tuyne akkana garaabe yaa obboleettiitiyya haalli kun mee satrii wahii godhadhu namni kun bar karaamaa yoo qabaate si sodaata malee akkanumatti qophooyte yoo teesse na tuqaa jechuma bartunin ani tuquudhaaf qophaaween jira na tuqaa jechuma bar akka ati teessuu bar yoo uffattee sattarattee qab jettee teesse namni kun hundi si kabajaa maaliif akkana gootanan Allah irraa dhiisnaan jette kana imaanni keessanaan wallahi rabbi guyyaa garii oduu si oofu dhiirarra si babaasaa beeku irraa dhiisnaan jette sheekho imaanni as keessanaan jette akkasii mee waa si gaafadhu jee amma namni tokko oduu mana keessan kana seenee waa hate boolisni ijji kafinjii jedhan san qabe isaa harkaa qabu waan san yaa boolis imaanni keessa ani hanna niyyanne harkumaanin tuqe malee hanna niyyanne yoo je boolisni dhiisaahii jeen amma ni qabamte tu hoggaa qabamte naa fi rabbii kiyya waliin nu dhiisinaan jette masii galee jabduu barnamittiin jabduudha naa fi rabbii waliin nu dhiisi ati nu jidduu bayiinaan jette akkasii duuba anuu amma waan naa deebiftu dhabde waan rabbii deebiftun eessa harkattaan jeen humaatii mi anumaa fi isa waliin nu dhiisi asii warra waan hin godhini jiraanam rabbina haasee duraanuu useetu boodoo kutee silaa jenjaani khalaas hayaa gaasee fi rabbii waliin dhiise rabbi si haa gargaaru jeesee biraa deefete masii galee
dubbiin keessa yoo jee namni tokko mataan sattaratu asii yaa obboleettii rabbii mataa kanarra wakaa yaa boo imaanni bar keessa waa gubbaatanaa biti yoo jee haadha buhtaan kun. Akka ani kufuuf otoo boolli naaf qotamu, akka ani sakaalamuuf osoo funyoon naaf fo'amu, waraansa qoree fi rukuttaa dhagaachaa hunduma danda'e, akka namaa miti akka rabbiiti fan deemee har'a ga'e. Yaa isa na waliin qooddatte gaafa bal'inaaf rakkoo koo, hiikatti naaf gootee abjuu fi hibboo koo, baay'een si jaalladha galatoomi yaa rabbii koo. Galatoomin sin jedha ammas deddeebise, lagan an hin dandeenye harka koo na qabeessitu na ceesise, barcuma kabajaasitu ol na baasee irra na teessise. Gaafa nan rakkadhes na waliin qooddatta na biraan fagaattu, yakka kos ilaaltee garaa keen jabaattu, fedhii koo naaf guuttee na oolchite gaabbii, irkannoo naaf taatee na tolchite dhaabbii. Oolmaan kee guddaadha galatoomi yaa rabbi. Oolmaan kee guddaadha galatoomi yaa rabbi. Addunyaa kanarratti agarsiiftu gonkumaa hin jiru waa'uma riyaalitii lafa jiru ka argaa jirru kana warrumti har'a addunyaa kanarratti jaboo jedhaniyyuu humna waraanaa qabu. Humna waraanaatii fi siyaasaan jabaa ta'uudha jechuudha. Mooraan leenjii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa qeerroo diddaa fi roorroo adamsoo mootummaa dadhabuudhaan qawwee kaasuu filatan fuula duraaf ofitti fuunee leenjisnee hojii qabsoo fuula dura keenya jiruuf qopheessuudhaaf qophii keenya xumurannee jirra. Kanas asumas beesu. Ashama harka fuunee akkam bultan nagaa bultanii jirtu baga jiraattanii anis nagaa siniif jira. Har'a maalan argisiisanii doolaara takka naa qoxxoree bule. Doolaara takka naa qoxxoree bule dhugaa waaqa. Ani laal ergan kuwii kana baradhe yooma naa qoxxoruu jammara jedheetinan ganama kaanaan isuman bana humtuu hin jiru. Rafee kaanaan isuman bana humtuu hin jiru. Hojii hojjadhee akkana waan deebi'e isuman bana humtuu hin jiru. Har'a garuu kinoo amma riira yoo nan ka'u doolaara takka naa qoxxore. Dubaa hin jira warra dubaa sanuu qoxxoruu jedhanii kinu qoxxore har'a. Naan dhuguma see warra dubaa hin qoxxoru warra jedhasan bakka qabadheetu mana akkanumaa nan lafaa jedheen dhiisuufan tureeyyuu har'a kinoo abdii natti hore. Dhugaa abdii natti hore. Doolaara takkatti bicha naa qoxxore garuu. Fooloo naaf godhaashi ani laayikii siniif godha koomentii hundumaa siniifan godhashi. Na gargaara na cinaa dhaabbadha. Aduun baase na gargaartu. Ashamaa harka fuunee ordoftoonni kuwiin jalatti argamtan hundumti keessanuu nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtanitti Oromoo hunduma keessanuu nan jaalladha. Hunduma keessanuu nan kabaja naaf jiraadha bakka jirtanitti jechuudha. Jajjabaadha isiniin jedha. Kaleessa aabbii tokko gadhiisatu nan ture. Aabbii ijoolleen natti agarsiisaa jettan baay'eetu jira jechuudha. Isaa yeroo deeman yookaan silkii keessan akkanatti yeroo sochaastan isiniif lakkaa'u jechuudha. Isa san isinitti agarsiisa fan dhufe jechuudha. Innis immoo isa kana kinoo isinitti mul'ate yaada. Isa dhaqee kinoo isa kana isiniin jedha. Isa kana maqaan isaas kinoo isa kana jalaa sarchi gottanii buufachuu hin dandeessu jechuudha. Ulaagaalee isaa inni barbaadu itti guuttanii gabaa isaatirraa yoo barbaaddan kumaa gadi yoo ta'e birriin keessan gabaarraa bitachuu hin dandeechu. Gabaan asumarra jira jechuudha. Imeelii keessan itti guuttanii jechuudha. Kumaa ol yoo ta'e immoo birrii keessan baafachuu hin dandeessu jechuudha. PM baastanii kaardii kan fakkaatu wayii hin jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota kooti akkasuma jechuudha. Mallaqa haga keessaa qabdan laaluu warri barbaadan jechuudha. Warra 5,000 ol malee irra isin agarsiisa. Akkanatti kaabii seentanii erga kaabii seentanii profaayila keessan gadi ooftanii profaayila keessan jala seetan bakka kana jechuudha. Achi booda immoo isa seetan achi booda as dhuftanii bakka fakkii qubaa kana asin jirtun jechuudha. Isin kun siitingiidha. Isii erga ooftanii isii ol fiigaa jirtu kana walleektisa kana dhuftanii isii sana gad ooftan erga isii dhooftanii akkana isin ol baasa. Erga akkana isin ol baasee bakka amma zeeroon jirtu kanatti mallaqa dhufa ture kiyya kana hawwataa kan jira waan ta'eef gana 5,000 guunne kumaan guunne fooloo na godha.
achi booda immoo isa lammaffaa irra dhaqanii isa lammaffaa irrattis homaa hin jiranii isa sadaffaa irra dhaqan isa sadaffaa irrattis homaa kan jiranii inni lammaffaa isa kana godhu inni sadaffaa isa kana jechuudha dhiifama isa arfaffaa dhaqan aktiivis ta'an jechuudha. Okay, erga isa dhaqanii akkanatti baase kaash bakka jiru kanatti jechuudha silaa bakka duwwaan jettu kanatti mallaqa jira jechuudha. Okay, ammayya kaash garu kana mallattoo linkii kana gadhuun ilaalu. Zeeroo nu argitanii duuba deebaasee tokko ishii kaawu boollis garu kana jechuudha isa zeeroo lammataa irra jiru kana mallattoo linkii kana gadi dha'u. Yoo akkana kunis zeeroodha uummata kan jiran sila kana ta'e bakka si ilaaladhaa warra kuma shanii olii galatoomaa baay'ee tokko isin jedhaa.